uummata qashtii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa fuudha galata waaqayyo nageenyi waaqayyoo haala fi lafa jirtan maratti hunda keessaniif haa baay'atu. Warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatanii anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii nooruu jennee wal kaanee sissimanne warroonni turtan immoo baga nagaan nu eegdanii. Har'a viidiyoo yeroo darbe waa'ee hair grow tokko hojjedheen ture. Maalan jedhe viidiyoo sanarratti hair growing kuni hin magarsu dabbasaayi. Ijoolleen akkanumaan hin magarsa jedhanii viidiyoo hojjetan malee hin magarsu jedheetan ture. Viidiyoo nan hojjedhe sun viidiyoo dogongoraati. Maaliif waan tokko wanni hunduu obsa barbaachisa. Guyyaa takkaan wanni ta'u hin jiru jechuudha isin galee. Garuu ani yoo xiqqaate torban lamatti fayyadameetanii uummata tokko lawxii isaa yookaan immoo jijjiirama isaa arguudhaan wanni kun dubbii sobaatii hin magarsu jedhee viidiyoo hojjedhe. Garuu hin magarsa garuu immoo obsa hin barbaachisa jechuudha. Akkuma argitan kana kun duraananii hin qabu ture. Dhugaa dubbachuu hoote fuuldura badaa hin qabu ture jechuudha. Kun amma akkuma argitan kanatti kan nama agarsee kan dibadhee nama agarsee jechuudha. Garuu immoo hair growing kana faayidaa isaati moo miidhaa isaati caalaa jennee fudhanne dhugaa dubbachuuf jechuun faayidaa isaati irra miidhaa isaati caala. Maaliif isaati bakka kanatti isaati fuuldura kanatti isaati fuuldura kanatti dibattu fuula kan kee madadee jechuudha. Fuula kan kee madadee dabbasaa sirratti yaasaa baay'ee fuula si galaafata jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hin magarsa garuu fuula baay'ee si galaafata. Faayidaa isaati irra miidhaa isaati caala hair growing kana jechuudha. Maaliif dura torbee takka bichaa waan hin fayyadameef uummata akka jijjiiramni hin jiru saniifan hin magarsu jechuudha. Amma garuu kunoo ergan dibachuu eegalee bilqaatiitti kunoo akkuma argitan kana jechuudha. Akkuma argitan kana ergan dibachuu eegalee yoo xiqqaate ji'a lama ta'eera. Wantichi hin dhumusi waan tokko jechuudha. Maaliif jennaan akkuma kunoo shittootitti akkasumatti ofitti dibdeetoo sukkumta waan ta'eef jecha hin dhumuus jechuudha. Amma kun ji'a lamaan kana keessatti kun akkuma argitan kana dhugaa waaqayyoo waan soba hin qabne jechuudha. Kun hair growing magarsa jechuudha. Waan soba hin qabne jechuudha. Mataan koo duraanii akkam ture asiin keessa bu'aa asii fuulduratti waan akkasii waan waliin qixxoomne tokko ture jechuudha. Garuu immoo kun haala kanaan akkasitti nama agarsee ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e garuu immoo faayidaa isaatirra immoo miidhaa isaati caalaa. Maaliif qaama kee madadee fuula kee madadee dabbasaa si godha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bakkumtiin dabbasaa ittiin sin biqilchine iyyuu hin jiru jechuudha. Qaama kee gubbaa jechuudha. Magarsuu hin magarsa garuutii immoo miidhaa isaati caala jechuudha isin galee. Sana sin jedha yaa uummata qashtii maal sin jechuun barbaade yaa uummata qashtii asumaanis viidiyoo xiyyatanuma ergan viidiyootti xiyyatu muradhe maal jechuun barbaada yoo dibattanii of eeggannoo godhaa. Garuu fakkeenya dibattee kaatee too jechuudha harka keessan dhiqadhu. Amma fakkeenya ani bakka kana dibadhee ka'ee oduu harka san hin dhiqatin yoon tasa bakka kana tuqe narratti ba'a jechuudha. Kanaafuu yoo dibattanii raawwattanii harka keessan dhiqadhaa. Akkasumas immoo guyyaa yoo dibattanii isinirra gadi yaa'a. Guyyaa dibannaan isinirra gadi yaa'a qaama kee madadee wal si ga'a jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdaa? Galgala yeroo raftu dibadhaatoo shaashiidhaan jechuun fuuldura kana bichaa shaashiidhaan hidhadhaa bulaa. Maaliif akka qaama biraatiif isin dabarree gadi isinirra fuuldura gadi isin yaale jechuufani. Akkasumas immoo jarri dhiiraa warri hareeda hin qabne isinillee waan kana fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Isuma dhugaatii hin magarsa jechuudha. Isuma soba hin qabne isa namni jedhu san doon ta'in kinoo isa ija anilaa isa ani jaan argee isa kiyya isa narratti magarsa jechuudha. Kanaafuu uummata qashtii tinaa jira fayyadamaa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e warri mataan keechan malaa ta'e dubartoonni si fayyadamaa. Garuu fayyadamtan immoo of eeggannoo barbaachisa jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana laasa soba hin qabne jechuudha. Kanaafuu jarri dhiirattis fayyadamaa jarri dubartiis fayyadamaa. Garuu immoo of eeggannoo tolchaanii isiniin jedha. Warroonni chaayinaala kana subscribing goone chaayinaala kana subscribing godhaa uummata qashtii
maalta garuu yooma sheerii si barbaada gatiin teenya kophee narraa tumte si dhobsuuf takkaan dandeenye maal qabanaa dhufte jimmaa fillee jimma yaa walakkaa gibe yaa walakkaa gibe jirraa fillee jirraa way wal argaa dibe way wal argaa dibe kadeessa maal jennee kan waliin dubbanne kan waliin dubbanne biyyoo waliin tagne maalta yoo laayikii naa gootanii maalta yoo viidiyoo kan koo daawwattanii maalta warroonni yuutuubee qabdan kan sheerii yuutuubeen keessa sheerii godhorri sabskraayibii guddaa qabdan maalta yoo sheerii namaa gootan dhugaa waaqayyo sila sheerii namaa gochuu muti laayikii namaa tuquu muti unkaan sabskraayibii dhayyuu yoo ati kadhatte eshii siin jedhanii eshii uma tokko rakkoon qabu eshii siin jedhanii garuu siif hin godhani maaliif akka tinaa galan jiru dhugaa ani ummatuma keenya kana bichaa haaluma isaanii haalli isaanii naan galu eshii siin jedhanii siin hin godhani gariin isaanii immoo sabskraayibii waggaa kadhatte eshii siin jedhaniit koomentii dhufanii koomentii sii barreessan jechuudha koomentii sii barreessan maaree sii taanee jirra baqqaatillee kootu nu ta'e ummata maaluu amma koo jirra 21ffaa keessa jira jara 21ffaa kana keessatti akka ittiin wal soomna dhugaa rabbii innaa ummata qashtii garaa wal jabaatina dhugaa garaa wal jabaatina mukaan nama afaan kan koo dubbatu miti nama afaan kan koo dubbanne saba biraatu dhaqee tan dhaggeeffadhe laayikii tuqee fi sabskraayibii godhee koomentii barreessuu hin dandeenye dhiisee biraa ba'a kanaafuu namni afaan kan keenya dubbatu nuti kan afaan tokko dubbannu kan biyya tokko himannu maal taaree yoo bira dhaabbanne maal ta'uu sabskraayibii walii goone maal ta'uu laayikii walii goone maal ta'a viidiyoo yoo walii daawwanne maal ta'a yoo wal guddisne mee gaafi kana naa deebisa maal ta'a oo sabskraayibii goote way maallaqa si gaafata sin gaafata yoo laayikii tuqxe way harka sirraa cabaa hin cabu maal rakkinni keechan hundumaafuu yaa uummata qashtii wal bira dhaabbadhaa wal bukkee dhaabbadhaa dhugaa rabbii wal bukkee dhaabbadhaa hin jedha viidiyoon tiyaa kanarraa tuntanuma viidiyotti kanallee naa daawwadhaa eessiniin jedha oma sabskraayibiin keessatti siquu nama inuman kadhaa namnis naaf sarmu sabskraayibiin isachi siqtu maal akkan isiniin jedhuun beeku uummata qashtii hundumaafuu mee viidiyoo tana naa daawwadhaa tanuma bichaa